Taankonni kun kan asitti dhaabatan doolaara 500 kanarratti dhiitii isaanii gadhiisuuf jechuudha. Kanaaf maallaqa kana keessaa tokkollee yoo mi'amne guutuu isaa bileekiif nan kenna jechuudha. Waan tokko yeroo hin jira. Kireedit kaardii kana fudhadhu maallaqa barbaadde baasuu hin dandeessa. Sana booda dhiitii taankonni gadhiisan dandamachuuf wanta barbaadde ijaaruu hin dandeessa jechuudha. Kana jechuun waan barbaadde ijaaruu nan danda'a jechuudha. Eeyyeen waan barbaadde ijaaruu hin dandeessa jechuudha. Garuu kan qabdu sa'aatii 24 qofaadha jechuudha. Sibiilonni na barbaachisu beenaa. Baay'ee ariifataa jira. Namicha kana dorgommii kaachoon dorgomsiisuun qaba. Tolee buleek amma garam deemta. Amma gara meeshaatti gurguran hin deemu. Sanis. Kana jechuun wantoota as jiran hundumaa hin barbaada jechuudha. Eeyyeen koontiineroota sun gurguddositti. Isa ilaaluu hin danda'a. Ilaaluu hin dandeessa. Tolee kun gaarii turan jechuudha. Koontiineroota kana maallaqaarra kan gooyuu hundee seeraan eegu jedheen yaada jechuudha. Buleekiin meeshaa suuqii jalqabaa irratti argate hundumaa bitee jira jechuudha. Garuu kunis nan ga'u jee yaada jira. Maallaqa isa jalqabaarra dachaa siifan kaffalaa jechuudha. Tole siifan fida. Maallaqa kiyya bakkatti bittinneessu baay'ee gammada. Doolaara 15,000. Amma meeshaan inni ajaje amma dhufuutti buleekiin gara bakkaatti deebi'ee karoora baasaa jira jechuudha. Isaa tokko guutuu waan karoora aadaa turte. Amma mee nutti dubbadhu karoora kee maali? Jalqaba irratti maallaqa koontiineeraan dhoksuudha jechuudha. Waan gaarii natti fakkaata. Lammaffaa irratti immoo fuuldura isaatti roottoo bishaaniin guutaman ol kaa'u jechuudha. Sadaffaa irratti immoo koontiineerii dabalataa naaf fida. Keessa isaas immoo sibiilota dhagaa fi mukoota ol kaa'u jechuudha. Arfaffaa irratti immoo konkolaattota hojiirra oolan jechuudha. Dhuguma wantoota jettee hundumaa eega kas fiddu yoo ta'e dorgommii kana darbuu hin dandeessu natti fakkaata. Irraa gaarii. Haala nama raruun bireekiin sa'aatii 4f meeshaan isaa bakka isaan geenyeef. Kanaaf sararatanyaa isaan duraan irra sanjaatunyaa dabalee fidee jira jechuudha. Amma seeraan ijaara. Kan biraas immoo baay'ee jabaadha. Asitti immoo boombii atoomikii yoo dogattoo jechuudha. Bakkiin kun saayitii koonistirakshinii fakkaata. Amma wanta inni hojjetee galaalee booda bireekiin maallaqa kana odoo man ta'een fudhachuu hin danda'anatti fakkaata. Doolaarri 500 kun taankii kanarraa ooluu danda'us taankiin kun dorgommii jalqabaa jechuudha. Kana malee dorgommii ciccimaa sadiitu hafaa jechuudha. Kanaaf wanti isinitti himu dorgommii itti aanutti baay'ee qorama jechuudha. Bireekiin halkan guutuu isaa maallaqa dhoksuuf wanta danda'an hundumaa hojjechaa bulanii jira jechuudha. Ganama gaafa lafti bari'u gara lafaatti dhufne jechuudha. Kanaaf akka ammaatti jabaatee hojjetaa jira. Maallaqni achi jira. Konkolaataan as jiru garuu maal dhowuu danda'a? Deeqaa kon qofanaaf kan inni sirreessa. Siifan gadda. Amma kan seefe deeqaa 5 qofaadha. Amma akkan yaadetti waan dabalataa ijaaruuf sa'aatiin qabu. Sa'aatiin kee xumuramee jira. I don't think I even have time to do anything else. Sa'aatiin kee xumuramee jira. Dhaabataa jalqabaati. Waan baattee hundumaa gatte. Bakkee kana gattee deemuuf sirra jiraata jechuudha. Bireek amma sa'aatii 24 kee dhumee jira jechuudha. Jabaa fakkaata giddaan ta'e. Mee taankiidhaan alaallu jechuudha. Sa'aatii 25f riba guutummaatti irratti dhaabadhee hojjechaa ture. Amma garuu bu'aa isaa gaafa ilaalu baay'ee gaarii natti fakkaata. Garuu gaafan taankii kana deebi'ee ilaalu lapheen koo xiqqoo hin dha'ata jechuudha. Wanti ati hojjette kun xiitii kana waan dhuusitti fakkaata. Baay'ee nama ajaa'iba baay'ee gurguddoodha. Amma sa'aatiin kee ga'ee jira. Taankota qopheessaa. Bileek kan jalqabaatumti gadhiisi. Laalime fuula bileekee akkam akka jiru. Maallaqni taankii kanarraa hin hafa jedheen yaadu. Kanaaf kan kana fakkaatu qosa galii tofaa jechuudha. Xiitii kana fakkaatu qosa galii tofaa jechuudha. Caalaa tokkos. Dorgommii baay'ee nama gammachiisudha jechuudha. Yaa waaqii baay'ee naasiif bileek wanta barbaade jechuu hin dandeessa garuu koontireenii kanarra muraasatti argeen jira jechuudha. Anis argaan jira. Amma afuritti nuuf hafe jechuudha. Sadiitti nuuf hafe jechuudha. Maallaqa gamii akka tabalaashee maallaqa gamiitu qisaasa'edha. Ani hin beeku walakkaan isaa lamatu hafaa jechuudha. Kan xumuraati akkuma keetii lakkoofsu qabda jechuudha. Kana yoo gadhiifte maallaqa gamii gaafe kanneen ilaallaa jechuudha. Beena haalaan duratti akkuma isin jedhe baay'ee ariitii qaba yookaatu maallaqni hafeen jira. Maallaqni gammaatiin jira jechuudha. Maallaqni kan kee marsaa jalqabaa irraa waan ooleef giddaa baay'ee gaarii ture kan nutti kennu. Baay'ee akkasitti tole nan beeka garuu gara dorgommii itti aanutti hin dabalu. Sa'aatii 24 booda boombii chaanaalii kanarratti seenaa ta'e hin gadhiifna jechuudha. Kunis kan ta'u maallaqa keetii irratti akkam irree gubbarraa gadhiiftu moo gara biraatii gadhiiftu jechuudha boombii isa suuta innee kan laallu hin ta'a.
Bileekiin saaxiloota magariisaa kun maal sitti fakkaata? Ho'iisi bakkaan siifan deebisa. Kanaaf laali. Tokkaatu boombiin inni guddaan kan tokka'u akkamitti ilaaluu qabda jechuudha. Seera qabeessa akka ta'e amanuu hin dandeenye. Amma bileekiin miidhaan akkamii akka isarra ga'u egaa hubatee booda karoora baasuu jalqaba. Jalqaba kanaan godhu wantoota akka mukaa naannoo kanarraa fageessudha jechuudha. Harrootota bishaaniin guutan konteeneroota kanneen walitti siqsuudhaan boombiin kun gara maallaqaa kan keenya godhuu hin danda'a jechuudha. Arfaffaa waan argadhe waan hundumaanuu girgiddaa hojjechuu barbaada jechuudha. Boombiin kun taankota caaluu hin danda'a jechuudha. Wanti isaan maddii jiran hundumtuu tokko ta'uu danda'u jechuudha. Dorgommii xaanuun $250 dhabee jira. Amma wanta sanarra hin deebitaa? Tasumayyuu irra hin deebi'u. Bileekiin sa'aatii 24 hojii sararatanyoota dhiisee amma rafuu yaada jira jechuudha. Eeyyaan amma xiqqoo rafuun barbaada. Jabaadha hojjaa deebi'een. Halkan hirriba gaarii rafeen ture jechuudha. Amma maalirraa akka jiran haqni alaalu jechuudha. Kun bishaan walakkaa qaba. Kun duwwaadha. Kana jechuun sa'aatii rafetti homtuun hin tutamne jechuudha. Sa'aatii 24 xumuramuu sa'aatiin 6 gaafa hafu bileekiin wanta argateen maallaqa dhoksuu barbaada yaalaa jira jechuudha. Kun gaarii natti fakkaata. Baay'ee gaarii hojjetame yaalaa jechuudha. Toleewu, Jimmy, baga nagaan dhufte. Sirriitti na dhagahame sagalee sitti dhagahamu. Baasii mana barumsaa tokko gamana dhufa jechuudha. Kanaaf bakka ati dhaabattu san hin dhaabachiifne jechuudha. Keessa namni akka hin jirre abdiin qaba. Kun chookoleettii kooti. Ni yaaltaa kana? Ni yaala. Chookoleettii kana kan hin kenneef kararraa gatuuf hin ture. Baasiin bakka hin taane akka dhaabatuuf. Kun chookoleettii baay'ee gaariidha. Chookoleettii namni barbaadu hin jira isin keessaa? Nan barbaada. Waraabdee jirtaa? Bileek. Tokkaasuuf daqiiqaa 5 nuuf hafe jechuudha. Amma daqiiqaa 5 nu barbaachisa. Daqiiqaa 5 nuuf hidhame. Daqiiqaa 4 qabda. Wanta akkas hin jiru. Isaan irratti bishaan ganna qaaddatame gadhiisii malee. Baay'ee namatti tola malee. Isaan waan waliin galaniif fakkaatu konkolaataa irra ba'aa jiru. Amma sakandii 90 isaanii qabu. Bileek. Sa'aatiin kee xumuramee jira. Dafaa dafaa fidaa makiinicha dafaa fidaa. Sa'aatiin kee xumuramee jira. Dhaabuu danqabda. Bileek dhaga'ee bishaan kana booda ganna kun dandeessu. Otu gue main deemne taankii duratti irraa qumaaf oolte jirti akka ooltu alaallu boombii seeraan laaluuf aga aduun lafti baruu eeguu qabna jechuudha. Boombii jalqaba tokko asii keessaa boombii guddaa fi boombii mee sodaachisan kanaadha. Oonis kana laaluuf jarjareen jira. Bileek akkamii amma dhiphachaa ta'a eeyyen baay'een dhiphateera jabaadhu kun kan boombii ittiin taqoxaaxaruu dandeessudha jechuudha. Kallattiin kan qabate eeyyen sa'aatii 4 kan wanta hojjetan makiinaa 7 taankii bishaanii 6 konteeneroota 4 fi walakkaa isaaniitti $5,500 jira jechuudha. Bileekiin dureessa hin ta'amu harka duwwaatti gara mana isaatiin gala jechuudha. Bileek qophii gaafa taate tuquu hin dandeessa jechuudha. 2 1 gaarii akka ta'u abdiin qaba. Baay'ee tokkaatti boombii cimaa ture. Amma deemnee biddaamsuu hin dandeenya? Deemuun tura. Sa'aatii muraasa si jalaa isa sisuun barbaada. Deemi inni soba. Beenu maallaqni yoo gubachuu baate mi'aqni alaallu. Achitti wanti boba'uu argaa jirra. Bileek of eeggadhu. Maallaqa koorraa ta'e. Achi takkuma laaltan ibidda malee boba'aa jira. Bileekiin garuu maallaqa isaa ilaaluuf jarjaraa jira. Godheen jira. Maallaqni oolee jira. Maallaqni daraan dhokfamee jira. Garuu maallaqni tokkollee mi'aamu. Beekeen ture. Waan baay'ee gaarii nuti jedhe jechuudha. Dorgommii lamaan jalqabaa haala gaariidhaan dabartee jirta. Dorgommiin kee ta'an maal akka ta'e beekuun barbaadda? Eeyyan. Tole Bileek. Akkuma laaltedha dorgommiin sadaffaan. Dorgommii sadaffaa irratti konkolaattota gubatan gubbarraa irratti hin gadhiifna jechuudha. Konkolaattota akka darbattan beekuun hin danda'a. Baay'ee jechuun akkami gara bakka baay'eedha. Dorgommii haga ammaatti jiran keessaa kun dorgommii baay'ee cimaadha jechuudha. Wanta gubbarraa dhufu qofaan miti jechuudha. Wanta ibiddaan bobeessan wanta naannoo san jiran irraas of eeguu qabaa jira. Ofirraa fageessuu qabaa jira. Dorgommii kana yoo dabarte
sarpiraayizii hin qabdaan jechuudha carraa gaarii. Amma maallaqa isaa guutummaan guutuutti konkireetiidhaan dhoksuun qabaachuu. Kan biraa immoo konkireetii dabalataa tokko fidee gubbaarra godhaa jechuudha. Bileekiin guyyoota baay'eedhaaf hirriba guutummaatti waan arganneef amma hojii hundumaa dhiisee gara hirribaatti deemuu jalqabeera jechuudha. Amma irratti ofitti amanamummaa guddaatu isatti dhaga'ame jechuudha. Dorgommiin kun garuu wanta yeroo baay'eetti wanta umurii isaa baay'eetti gabbu akka ta'u hin beekne. Amma guyyaan biraa baay'ee jira jechuudha. Baay'een ofitti amanee jira jechuudha. Amma kontireetii jala fideen qarqaraan gamana fidaa jechuudha. Amma konkolaattonni yookaan hundumtuu gara bitaatti akka konkolaataan gochuun qaba jechuudha. Saatota baay'eedhaaf bileekiin kontireerii siyaafan ol kaa'uuf yaalaa jira jechuudha. Kanaaf siyaafan ol kaa'uuf immoo mukoota fayyadamaa jira jechuudha. Kontireeriin kun kallattiidhaan kan teenyoote maallaqa guutummaatti dhabuu hin danda'a jechuudha. Konkolaattonni hundumtuyyuu fageessanii darbachuu qabu jechuudha. Boona jirra jechuudha. I'm probably losing a lot of money. We did it! Oh, that makes me feel really good. The water tank. Wanti hundumtuu gaara natti fakkaata jechuudha. Tankarri bishaanii asiin finnaa jechuudha. Keessa isaa immoo bolokkeettiidhaan hin guunnaa jechuudha. Kanaaf konkolaattota yeroo darbee hin hojjenne san gubbaarra hin goonaa jechuudha. Wanta baay'ee salphaa natti fakkaata. Wanti hundumtuu akka karoora isaatti deemaa jira. Garuu bileekiin wanti hin beekne tokko isa yaadachiisaa jiru. Achitti baandiraa argitu san argitee jirta jechuudha. Sun asiinis ibidda darbachuu dandeenya jechuudha kallattii kanaan jechuudha. Wantoota baay'eetu ta'uu danda'a jedhee yaadeen ture. Kan hin fayyadamta jedhee moo gonkumaa biyyaan jechuudha. Amma meeshaan naafe tokko illee hin jiru. Sa'aatiitti aanan bileekiin hir'uu isaa guutuuf yaalaa jira jechuudha. Amma garuu bootaan isaa ammas bakkeen baay'ee cimaadha jechuudha. Taankiin bishaan gadhiisu ufuuf baay'ee ariifatee jira jechuudha. 60, 59, 58. Hundumaa bishaaniin jiisuuf yaalaa jira jechuudha. Kunis salphumatti bishaan akka hin qabanne gochuudha. Isa kan dhiisuu qofa tisaafe. Garuu amma wanti kun bishaan ibiddarraa na dandamachiisetti yaaduu dandeessa. 3, 2, 1 dafiigate. Kana waan gooteef ifama tokko sin agarsiisu. Nalgata amma yeroo jibbisiisaa irra geenye jira jechuudha. Haali konkolaatichi ol ka'iinsaa gamii akka jiru jechuudha. Kun konkolaaticha darbannu 5 keessaa kun kan jalqabaa jechuudha. Biraa immoo asiinis dhagaa ibiddaa 5 darbannaa jechuudha. Qophiidha eeyyeen qophiidha. Konkolaaticha gadhiisaa. Amma gadhiisaa. Yaa waaqni. Amma wanti hundumtuu ibiddaan walitti qabamaa natti fakkaata jechuudha. Konkolaatichi gubate haala ajaa'ibsiisaan kontireeriin gara bitaatti mucucaatee jira jechuudha. Garuu kontireeriin boba'aa jira jechuudha. Maaltu achitti uumamaa jira? Maaltu uumamaa jira? Maaltu boba'aa jira? Ani hin beeku maal takkate hin beeku. Afachaa kontireerii gubbaratti maal fayyadamte? Mukoonni hin jiru jechuudha. Muka fayyadamte? Makiina konkolaataa gubate akkan gadhiisu hin beektu turte fayyadamuu hin qabatu. Maallaqa guutummaan guutuutti bolokkeettiin waan marseef maallaqnaan gootu natti fakkaata. Viidiyoo kana irratti miidhaa cimaa kan ta'an isin agarsiisuun barbaada. Darbannaa dhagaa maal akka ta'e isin agarsiisa jechuudha. Bileek amma maaltu itti dhagamaa jira? Dorgommii ixaan irratti yommuu ta'u wanta natti dhagame ammas natti dhagamaa jira. Konkolaataas darbadhaa gadhiisaa. Maallaqa bileekii irratti guutummaan guutuutti ibidda itti roobsaa bulle. Ibiddi suutumsuutaan dabalaa akkuma dhufeen bileekiin gadda keessa galee jira. Hammi maallaqa argachuu isaas baay'ee xiqqaa ture. Maallaqa guutummaa guutuutti hin hafa yookaan immoo guutummaan guutuutti hin boba'a jechuudha. Wanta achitti ilaaltan muka yeroo darbe fayyadame jechuudha. Haala nama ajaa'ibuun garuu dogongora guddaa hojjeteera. Haga ammaatti abdiin kun bolokkeettiin maallaqa koona oolchuuf danda'a jedheen yaada. Bileek dhugu sa'aatii xumuraarra geenye jirra. Bolokkeettiin sun maallaqa kee oolchuu hin danda'a. Hin ta'u. Guutummaan guutuutti daaraa ta'anii jiru jechuudha. Baay'ee nama marara. Maallaqni guutummaan guutuutti gubatee jira jechuudha. Asitti ho'a baay'ee guddaatu jira. Bileek wanta uumame fudhachuu qabda jechuudha. Maallaqni deemee jira. Akkuma ilaaltan maallaqoonni baay'een akkana ta'anii jiru. Warra deebiidhaan mootamtee jirte. Kun kan yeroo darbee caalaa nama mi'aa jechuudha. Jabaadhee hojjechaa ture. Amma garuu homtuu harka irratti hin hafne.
Oo baay'ee nama marara. Amma dorgommiin asitti xumuramee jira jechuudha. Bileek kanaaf gara manaatti deemuun dura filannoo siifan kenna. Amma doolaara 100,000 siif kennee gara manaa galtamoo dorgommii itti aanu irratti dorgommii sadaffaa akkas hirmaachisu barbaadda jechuudha. Filannoon kan keeti. Tole bakka. Deebiinaan dhufa dorgommii biraatiin. Deebiteen dhufta? Eeyyeen deebiinaan dhufa. Bileekiin dorgommii inni marati itti dorgomu bakka kanaa isiniifan ol kanaaf kana kan mootu yoo ta'e filannoon isaa gaarii ture jechuudha. Anis yoon ta'e viidiyoo sadaffaa irratti yoo mootamtu ilaaluu hin barbaadu jechuudha. Viidiyoon keenya irraa kana fakkaata. Viidiyoo biraatti akka wal argu. Hojiin nu hojjennu isinitti tolu subscribe gochuun nu wajjin ta'a galatoomna.